Naraasanii mataatti ol na baasanii jettee jedhan dhadhaanii hin beektu dhadhaa baay'een keessa raasaa turtaniittu raastanii umarratti baaduu isaa nyaatu dhadhaa isaa immoo mataatti dibatu mitiiree. Nagaan isiniif hawaasa hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa mitiiree an nagaa kooti waaqattaa ture guyyaa har'aa jechuudha. Mucaa kana ajandaa isinii godhadheen dhufee tan jira maqaan ishee Boonii jedhamti. Mucaa kana baay'een keessan karaa feesbuukii beektu garuu jechuudha. Saatii amma kana keessatti nama baay'ee sapiraayis gootee jirti. Yeroo baay'ee keessumaa ilaalchaa fi yaada namni namaaf qabu ilaalchisee keessumaa jechuudha namoota feemisi ta'anii akkasuma beekamtii qaban kanarratti miidiyaan kun inni sobdii jechuudha. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf namoonni beekamtii argachuudhaa fi akshina garaagaraa fayyadamanii namoota beekamtii qaban bira deemanii bakka miidhagaa deemanii waan hin jirre tokko akkasa jirutti wanta hin miidhagne tokko akkasa miidhagaatti fayyadamaniitu jechuudha beekamtii argatu. Garuu asirratti yaannin ani isinii qooduu barbaade mucaa kananii akkuma keessan FB irratti hin beeka. Komentii ishee jala jiruu fi deemsa isheen deemaa turte suura haala isheen itti ka'aa turte sisteema dhiirotaati jechuudha yookaan immoo mataa ishee fi harma isheetu garaagara ta'e malee dhiirota gachisiisti. Yeroo akka isinii jedhu dhugumaadha isa dhugaa istaayiliin ishee dhiirota gachisiisaa jechuudha. Garuu maaliif akka kana goote ishumatu beeka. Nu wanti nu galchu tokkollee hin jiru. Garuu namni tokko siniifaa galu obboloonni koo shamarranii yeroo baay'ee mucaa kana jechuudha feesbuukii irratti suurota istaayilii dhiiraan kaateeti kan isheen maxxansitu yeroo hundumaa jechuudha. Garuu arraba achi jala jiruu fi jechoonni achi jala jiru shamarran jechuudha. Shamarranitu caala. Ana shamarranuma ta'uu koo ofan jibbee jedhee kan komentii barreessitu illee jira. Garuu yeroo ammaa kana keessatti mucaan kun sapiraayizii gootee argamte nama hundaa jechuudha. Mucaa bareedaa kan namni hundumtuu otoo jaarsa koo ta'e jedhee hawwachaa oolu. Kan namni hundumtuu ijarra kaawwatu jechuudha. Mucaa akkas bareedu kana harka buutee jirti jechuudha yookaan wal kaadhimmatanii jiru. Yeroo tokko obboloota koo dhugaa waaqayyoon isinitti mamiti. Intalli kun amma ati alattee addunyaan rakkate jirtu yoo quba sin qabdu. Tokkoffaa ijoolleen keenya jechuudha. Keessumaa ijoolleen keenya shamarranii namoota beekamtii qaban jala teessanii nama arrabsiina nama sana sin arrabsiina eenyummaa nama sana miidiyaan hin ibsu. Amma laala miidiyaa irratti suura isheen kaatee fi jireenya isheen noormaalii dhiira wajjiniin jiraattu mee suuruma kanarratti iyyuu mee adda baafadhaame sinii galee mitiire. Namni tokko karaa ittiin beekamtii argatu sisteema yoo fayyadamaa adeeme inni suni jireenya miidiyaa isaati malee jireenya eenyummaa isaa isa sirrii miti. Sinii galee yeroo takka immoo jechuudha ijoolleen keenya akkuma ati alattee addunyaa kanarra jirtu iyyuu quba sin qabdu isheen garuu ishee irratti nama baay'ee wal arrabsa nama baay'eetu jechuudha komentii irratti arrabsa begeeta keessumaa akkuma shamarranii jiru shamarran taatee maaltu si dhibe kunoo laale dura arrabsaa turtan yeroo isheen akkasitti bargaanfattee suura kaatu yeroo isheen akkasitti istaayilii ishee bakka dhiiruma fakkeessitee kaatu baay'een keessan arrabsaa turtan jechuudha. Amma immoo kunoo gaafa akkasitti abbaa manaa bareedaa argatte keekii murtee akkasitti qubeelaa harkatti kaawwattee qamisii bareedaa uffattee akkasitti maddii keessa dhungatamaa yeroo isheen miidiyaa irratti immoo suura gallakkistu wayyoo bareedduu koo baga itti si ga'e baga gammaddee waliif jiraadha. Akka jedhu macaafni kanuma boolla itti qotee kan boolla sii qotetu itti kufaayedha. Maaliif jennaani ofuma keessan jechuudha dubbii taazabaatti galtu namoonni tokko ani amma waa'ee intala kana qofaaf hin dubbadha miti ganama isaattiyyuu jechuudha namoota eenyummaa isaa hin beekne tokko
naman arrabsiin isa sin arrabsiin namni tokko har'a gaafa draamaa hojjetan gaafa fiilmii hojjetan namoonni tokko inni tokko sooressa ta'ee hojjeta inni tokko immoo hiyyeessa ta'ee hojjeta inni tokko immoo sinii galimiti bilginaa garaagaraadhaan sisteema akshinii tokko hojjetu kaameraa duratti amalee kun eenyummaa isaanii isa sirrii miti eenyummaan isaa inni sirrii yookaan hiyyeessa ta'a inni tokko immoo ugumas hiyyumaan kan qabamu ta'a garuu gaafa diraamaatti ideetii ta'anii akka dhaabbata diraamaa sanaatitti uffata bareedaa uffatanii akshinii agarsiisan akkasuma immoo isheen tokko cunqursaa isheen tokko immoo ishee tokko darbachaa gaafa isheen boossee gaafa isheen immoo ishee tokko immoo arrabsa diraamaa hojjetanii namni gara kam ta'a beektu gara ishee miidhamaa jirtu sana gara ishee cunqursamaa jirtu sanaa ta'a gara ishee cunqursaa jirtu gara ishee arrabsaa jirtu immoo hin taaniin abaaruu jechuudha. Kuni eenyummaa sanaa otoo hin taane haala sisteema diraamaan sun barreeffamee jiru taatee hojjetaa jiru. Garuu gaafa diraamaa ilaallu baay'een keenya ishee nutti toltu jaallanna ishee tokko immoo hin jibbina jechuudha. Garuu akkas miti namni suni akshinii yookaan immoo barreeffama diraamaa sana barreessee qindeessee namni itti laatee hojjeta malee eenyummaa isa sirrii miti. Jarri kaameraa duuba waliin nyaatanii dhugu. Waliin hojjetu waa barbaadan hiriyaa gaariidha waliif garuu kaameraa irratti wal lolu wal arrabsu jechuudha kaameraa fuulduratti. Kanaaf iyyuu baay'een keenya gaafa miidiyaa irratti baanee nama tokko yoonni akka barbaadetti ka'e akka barbaade taa'aa oole namni suni waan ta'uuf beeka of beekanni sinii galee miti. Amma mucayyoon kun yeroo darbee waxii wayii hojjetti viidiyoo ishee argitan immoo dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko sin ajaa'iba. Waxii hojjetti yeroo sen sochoostu komentiin achi jala jiru maal jedha suuraaf jettee achi dhaabatte malee isheen akka keessatti waxii danfisuu beektan jedhu eenyu shamarran sinii galee miti. Kanaaf iyyuu namni tokko waa barbaade hojjechuu mirga qaba garuu dhumni isaa namni suni calalee kan isa baasuuf kan isa nyaatu namni sunu beeka kaayyoo isaa namni suniyyuu kaayyoo isaa beeka. Nuti har'a hojii dhiifnee dhaabannee miidiyaa ilaalaa nama komentii nama arrabsaa oolu nama sana taazabaa oolu nama sana immoo ol buusu gadi galagalchuu kana maaltu fu'a kana dhiirri dubartii kana fu'u hin jiru ka jedhe baay'ee isaaniitu jiru. Mucaan amma intala kana fu'e gowwaa isinitti fakkaate sababa ishee jaallatuuf qaba sinii galee mitiire. Sababa ishee jaallatuuf qaba. Dhiironni baay'een yeroo baay'ee shamarran konfidensii ofitti qabduuf shamarran qulqullummaa ishee qabdu jaallatu. Sinii galee malee osoo amma dhiira tokko ta'e gowwaan yeroo isheen akkasittiin suura kana kakkaatee akkasitti qoosee taphattu kun jaartii kun taatu kun bultiif hin taatu eeti namni tokko tuffatee bira darba garuu akkas miti. Jireenya miidiyaa fi jireenya mana keessa garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf iyyuu dhugaan isiniin jedha miidiyaa kana ilaaltanii nama addunyaa kanarratti dhalachuu kee hin beekne ilaalte ofii keessa sammuu ittiin cannaqamiin nama sanas arrabsitee cubbuutti hin galiin nama sanaaf immoo hin yaaddayin maaliif jennan namni suniyyuu waan isa baatuu fi waan isa nyaatu hin beeka jireenya isaa. Har'a namni tokko fayyaa daataa isaa gubee qarshiishaatti birrii dhangalaasee suura akkasitti ka'ee yoo gadi laxxafe ati maaltu mataa si dhukkubse? Maaltu komentii jalatti shamarran keenya wal arrabsuu maaltu fide? Dhiironni waan sin ajaa'ibu dhugaa dhiironni waan badaalleen dubbatani. Yeroo suura mucaa kanaa jala seentanii komentii argitani kanumte la wal fixuu shamarran ilaalcha godhadhaa. Arramee mucaan kun kunoo nama qaamaan beektu nama akkas bareedu jaallatte mee isiniin caaltu warra komentii warra feesbuukiidhaan warra iimootiin onlaayiniidhaan dhiira jaallatu hin caaltu jettu hin caalti. Sinii galee qaamaan bira geessee eenyummaa nama sana yuunivarsiitii hattee eebbisiiste yeroo baay'ee nan ilaala mucaa kana suura ishee kaadhimaa ishee nama reefu eebbifamee bahudha. Kanaaf warra onlaayinii irra jaallatee qarshii nyaatamee bu'aa ooluu hin macaalti jechuudha gabaabumatti. Kanaaf iyyuu as teessanii biyya keessatti namoota abaluun walii ta'u abaluun otoo walii kan abaluun immoo waliin taani abaluun waliin bareedu abaluun wal biraan fokkisuuttani komentiin laatina maal dhibe abbaan barbaade akka barbaadetti walaa jaallatu akka barbaadetti walaafuu akka barbaadetti wal wajjinaa jiraatu akka barbaadetti walaa hiiku. Namoonni tokko
yoo suurumaan bareedaa argitani waliif hawwitu teessani yoo mosheen tokko bareedduu taate inni tokko fokkisaa ta'e lakki jarri kuni waliif hin ta'anettani ofuma keessan hiiktanii ofuma keessan walitti heerumsiisaa ooltu jechuudha koomentiidhaan kuni sirriin ta'u ilaalcha keessan sirreeffadhaa han keessan itti beekaa baqa han keessan isa sin baasuuf isa sin nyaatu adda baafadhaa maaltu bultii namaa keessa jireenya namaa keessa isin galche miidiyaan kun hin darbiti garuu wanti nuti namarratti arraba keenyaan darbachaa oollu fuula waaqayyoo duratti nu gaafachiisa isa kana dhala inni guddaan isa kana kanaaf ilaalcha keessan sirreeffadhaa obboloota koo kan keessan beekadhaa waa'ee namaa dhiisa ilaalaa daawwadhaa garuu wanti sun sitti toloote komentii godhiifi wanti sun sitti hin toloote maaltu mataa waliin si dhukkubse kanaafuu namoota beekamtii argachuudhaaf konfidensii garaagaraa fayyadaman wajjin mataa dhukkubsatiinaa cubbuutti hin galiinaa kunola umni isaanii akkas isuma dur arrabsaa tureetu har'a deebee komentiidhaan baga gammaddee jedha sinii galee kanaafiyyuu adda baafadhaan isiniin jedhaa turtina waliin gootaniif galatoomaa kanaafiyyuu eenyummaa keessa namoonni tokko eenyummaa isaanii isa sirrii dhokfataniiti sobanii beekamtii argachuuf waa tokko fayyadamu kanaafiyyuu miidiyaa walumaa gala beekamtii gosa sirrii hin dhibsu kanaaf hin gowwoominaan isiniin jedhaa isinillee akkasuma icciitii baay'ee gola keessa qabdu miidiyaan keessan garuu waa biraa ta'uu danda'a kanaafiyyuu miidiyaan hin nama sobdii isiniin jedhaa turtina waliin gootaniif galatoomaa yaada qabdannuu qoodaa viidiyoo biraa amma walitti deebinutti nagaan nu tura.